Yoomiyyuu bishaan dhuguu hin nuffina. Bishaan faayidaa hedduu qaba. Qaama keenyaaf bishaan iddoo olaanaa qaba. Har'a faayidaa bishaan qabu keessaa 10 isinitti hima. Inni tokkoffaan infekshinii ujumboo fincaanii fi infekshinii kalee ni hir'isa. Inni lammaffaan cirracha kalees ni hir'isa. Kanaaf kalee keenyaaf bishaan baay'ee barbaachisaadha. Dhukkuboota kalee baay'ee isaa hir'isuu ni danda'a. Inni gara biraanii gogiinsa garaa ni hir'isa. Bishaan dirqatii hir'isa yookaan gogiinsa garaa. Bobbaan keenya goggoguusaa hir'isa. Inni gara biraanii hancufni keenya seeraan akka maddu taasisuuni qulqullina afaan keenyaaf iddoo guddaa qaba. Foolii badaa afaanis ni hir'isa. Afaan keenya akka hin goggogne, hidhiin keenya akka hin goggognes gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Inni gara biraanii sirna bullaa'insa soorataa keessatti iddoo olaanaa qaba. Bishaan nyaata nuti nyaanne akka bullaa'uuf iddoo guddaa qaba. Sirriitti daajesti akka ta'uuf. Inni gara biraanii bishaan fuulli keenya bareedaa akka ta'uu fi wazii akka qabaatuuf bishaan dhuguun iddoo guddaa qaba. Inni gara biraanii bishaan buusaan keenya yookaan jooyintiin keenya illee akka hin goggogne gochuuf gahee guddaa qaba. Akkasumas immoo ho'insa qaama keenyaa to'achuu keessatti yookaan reeguleet gochuu keessatti iddoo guddaa qaba bishaan. Inni gara biraanii dipireeshinii ni hir'isa yookaan immoo mukaa'uu ni hir'isa. Inerjiis nuuf kenna. Akkasumas immoo mataa dhukkubbii nutti dhaga'amullee bishaan nutti hir'isuu danda'a. Keessumattuu istireesiitiin, dhiphachuutiin, mukaa'uutiin dhukkubbii fi inerjii dhabuu nu mudatu nurraa hir'isuu danda'a jechuudha. Inerjiis nuuf kennaa jechuudha. Inni gara biraanii oksijiniin qaama keenya keessa sirriitti oliif gadi akka socho'u gochuu keessatti bishaan iddoo guddaa qaba. Kanaaf bishaan dhuguu hin nuffina. Bishaan immoo lafa nuti jiraannu irratti, umurii keenya irratti, hojii nuti hojjennu irratti hundaa'uutiin guyyaa keessatti litira meeqa yookaan burcuqqoo meeqa akka fudhannu kan murtaa'u jechuudha. Lafa gammoojjii, lafa ho'aa baay'ee dafqinu jirra taanaan bishaan guyyaa keessatti baay'ee fudhachuu qabna. Lafa giddu galeessaa jira taanaan garuu litirii 2 haga litirii 3, burcuqqoo 6 haga burcuqqoo 8 bishaan guyyaa keessatti namni ga'eessi tokko fudhachuu qabaa jechuudha. Yoo lafa gammoojjii ta'e immoo sana ol kan nuti fudhachuu qabnu. Yoo hojiin keenya hojii humnaa ta'e, baay'ee nu dafqisiisa yoo ta'e, baay'ee fiiguu qaba yoo ta'e, inni kun hojii humnaa qaba yoo ta'e bishaan hamma burcuqqoo 6 burcuqqoo 8 ol guyyaatti fudhachuu qabna jechuudha. Baay'ee yoo dafqina ta'e. Hammi dafqaan bayes bakka bu'uu qaba, baayilaansii ta'uu qaba jechuudha. Bishaan seeraan hin fudhannu taanaan wastiin yookaan immoo wanti qaama keenya keessatti xuraahaan walitti qabamee seeraan qaama keenya keessaa bahuu dhiisuu danda'a. Kalee keenya irraa sirriitti bahuu dhiisuu danda'a. Kanaaf bishaan fudhachuun gahee guddaa qaba jechuudha. Namoonni hedduun waan ganna ta'eef bishaan hin fudhannu, waan qorraa ta'eef bishaan hin fudhannu, akkasumas immoo bishaan dhuguun na jibbisiisa. Warri tokko tokko immoo iddoo bishaaniillee yeroo isaan alkoolii fayyadaman, yeroo isaan soft drink yookaan immoo laslaassaa lallaafaa fayyadaman ni argina jechuudha. Inni kun sirrii miti. Bishaan qaama keenyaaf kan bakka bu'u soft drinkis miti, alkoolis miti, akkasumas dhangala'aa biraas miti. Bishaan gahee guddaa waan qabuu fi qaama keenya keessatti bishaan fudhachuu hin nuffina. Gaafa ispoortii hojjettan bishaan qabadhaa hojjedhaa. Gaafa hojii hojjettan hojii biiroo bishaan qabadhaati hojjedhaa. Gaafa hojii humnaa hojjettanis bishaan of biratti qabaadhaa. Akkasumas immoo gaafa dipireeshiniin
stressiin dhiphinnii fi mukuu hamaan sin qabus bishaan qabaadhaa. Akkasumas gaafa dhukkubbii sirriitti dhagahamus bishaan of biraa qabaadhaa. Bishaanii dhangala'aa Waaqayyo eebbisee dhala namaaf kenne waan ta'eef bishaan dhuguu hin nuffinaa fayyaa keessaniif iddoo guddaa qaban isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Warri hagarraatti maatii keenyan taane subscribe gochuun nutti dabalama. Viidiyoo nuti hojjennu yeroo yerootti akkasiin dhaqqabuuf subscribe nu godhaa isiniin jenna. Akkasumas immoo gaaffii yoo qabaattan koomentii irra nuuf kahaa. Akkasumas waan sirrachuu qabus yoo jiraate koomentii irratti nuuf barreessuu hin dagatiina. Lafa nagaa oolaa, lafa nagaa bulaa. Baay'ee isin jaallanna. Dr. Yoon Bashaanaati.